danda'amuun xiyyeeffannaa guddaan kennamee hojii hojjetamaa tureen kilaasteroonni beeladaa adda addaa 39,68 ijaaruun horsiisa aannanii, furdisa loonii, horsiisa lukkuu fi booyyee fi qurxummiitiif oolchuun danda'amee jira. Hawaasni keenya ogummaa gonfachuun dorgomaa akka ta'u gochuuf ogummaalee adda addaatiin namoota miiliyoona 1.68 leenjiin ogummaa kan kenname yommuu ta'u, ogummaa naatoo hawaasa keenyaa bira jiru leenjii fi teekinooloojiidhaan dagaagsuun bu'uura industirii buusuuf lammiilee galii dabalataa akka argatan gochuuf kilaasteroonni industirii godoo 7,374 dhibbantaan 61 hojiitti akka galan taasifamee jira. Hojii dhabdummaan magaalaaf baadiyyaatti mul'atu karaa hiikoo qabuun hir'isuuf carraa hojii dhaabbii miiliyoona 1.3 dhibbantaa 99 uumuun kan danda'ame yommuu ta'u, dargaggoonni hojii dhaabbii irratti bobba'an hojii isaaniitiin bu'aa qabeessa akka ta'an gochuuf piroojeektiin paakeejiiwwan deeggarsaa adda addaa fi liqiin qarshii biiliyoonni 2.8 mijeessuun danda'ameera. Potenshaala investimentii naannoo keenyaa imala badhaadhinaa jalqabame milkeessuu keessatti shoora olaanaa kan qabu ta'uu hubatamee tooftaalee adda addaa fayyadamuun hojiin beeksisa investimentii kan hojjetame ture yommuu ta'u, piroojeektiiwwan 10,061 dhibbantaan 74 simachuun piroojeektoota 4,366 kaapitaala biiliyoona 93.5 kan galmeessanii fi carraa hojii 329 oliif uumuun danda'an boordiitti dhiyaatee murtee akka argatan taasifameera. Simannaa kana keessatti hirmaannaan hawaasa keenyaa investimentii keessatti qabu guddisuuf hojii hojjetameen qonnaaf horsiisee bultoonni, waldaaleen hojii gamtaa, waldaaleen imaaxaa dhibbantaa 70 gahee akka keessaa qaban godhameera. Dhiyeessii oomisha alergee ol guddisuuf hojii hojjetamaa tureen albuudota adda addaa dabalatee buna toonii 140, baala shaayii toonii 2,969, meessituu toonii 49, saliixa toonii 3,576, jimaa toonii 81, kuduraaf muduraa toonii 72, akkasumas beelada dhaabbii 300 fi oomisha dheedhii fi dibataalee adda addaa gabaa biyya alaatiif dhiyeessuun danda'ameera. Oomishtummaa cancala gabaa osoo hin baay'atin kallattiidhaan fayyadamtoota oomishtoota irraa akka bitatanii fi sirna gabaa keessatti haala mijataa ta'e uumuuf giddugala gabaa gosa adda addaa 983 ijaaramee jira. Gama misooma daandiitiin daandii sadarkaa naannoo fi sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyyaatiin kiiloomeetirri 78 dhibbantaan 53 kan hojjetame yommuu ta'u, riqaaleen 96 giddugaleessaan dhibbantaa 26 raawwachuuf karoorfamee dhibbantaan 10 akkasumas riqaalee deemsa miilaa 16 giddugaleessaan dhibbantaan 35 hojjechuuf karoorfamee dhibbantaan 29 hojjechuun danda'amee jira. Gama biraatiin hanga kurmaana lammaffaatti daandiin kiiloomeetira 3,279 dhibbantaan 71 kan suphame yommuu ta'u, fandii daandii naannootiif kan oolu qarshiin miiliyoona 315 kan sassaabamee fi waliigalaan piroojeektoota daandii 26 xumuruun danda'amee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaan naannoo Oromiyaa misooma barnootaatiif xiyyeeffannoo olaanaa kennuun carraa barnootaa qulqullina qabuu fi dhaqabamaa ta'e bal'isuun lammiilee barate badhaadhina maatii fi biyyaaf dhugoomsuu danda'u horachuuf hojjetamaa jira. Haaluma kanaan dhaabbilee barnoota bal'isuun walqabatee joottan jaan darban keessatti manneen barnoota bu'uura boruu 3,570 dhibbantaan 71 ijaaruun lakkoofsa manneen barnoota bu'uura boruu 17,419 manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 679 dhibbantaan 67 ijaaruun baay'ina manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa gara 15,761tti guddisuun danda'amee jira. Ijaarsa manneen jireenya barsiisotaa 9,668 fi ijaarsa dijitaal paarkii
aanaalee 249 dhibbantaan 69 akka xumuramu kan xumurame yommuu ta'u hojiin istaandaardii manneen barnootaa fooyyessuu 3,119 hojjechuun danda'amee jira. Cabiinsa sirna barnootaa keenya keessatti bu'uuraa kan ta'e rakkoo qulqullina barnootaa hiikuuf xiyyeeffannoo addaatiin qaama hunda karaa hirmaachiseen itti fufinsaan karaa qabuun gama hundaan hojjetamuu qaba. Dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf hojii hojjetamaa tureen ji'oottan 6 darbe keessatti piroojektota fayyaa garaagaraa 213 xumursiisuun kan danda'ame yommuu ta'u du'aatii haadholeef daa'immanii xiqqeessuuf xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojii hojjetamaa jiruun dubartoota miiliyoona 4.2 tajaajila karoora maatii waliigalaa kan argatanii fi haadholeen 830,030 ta'aniif tajaajila da'umsa duraa marsaa tokkoffaa haadholee 629 ta'aniif tajaajila da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti kennuun danda'ameera. Akkasumas tajaajila calallii guddinaa fi dagaagina qaamaaf sammuu daa'immanii umurii 5 gadii jiran irratti hojii hojjetamaa jiruun daa'imman miiliyoona 5.8 tajaajila calallii kan argatan yommuu ta'u dhaabbilee fayyaa naannoo keenyaa 764 keessatti wiirtureen sagantaa guddina fi dagaagina sammuu daa'immanii akka jalqabaman taasifamee jira. Rakkoo dhiyeessii qorichaa furuuf hojiilee hojjetamaa tureen ji'oottan 6 darban keessa qorichaa fi meeshaalee yaalii deeggarsaa akkasumas bajata idilee dhaabbilee yaalaa adda addaaf dhiyaataniif kan raabsaman yommuu ta'u manneen qorichaa moodeela hawaasaa 500 irraa ture ji'oottan 6 kanatti 48 dabaluun waliigalaan 543 irraan ga'uun rakkoo dhiyeessii qorichaa furuuf xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamaa jirudha. Akka waliigalaatti ji'oottan 6 darban kana keessatti tajaajila deddeebi'anii yaalamuu maamiltootaatiin miiliyoona 46 tajaajila yaala fayyaa adda addaa akka argatan kan taasifame yommuu ta'u yaalamtoota gara dhaabbilee fayyaa dhufan keessaa 382 ta'aniif tajaajila cibsanii yaaluu kanneen keessaa namoota 49,000 ta'aniif tajaajila baqaqsanii yaaluun kennuun danda'amee jira. Kabajamoo fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee hojii seenaa fi seenessa Oromoo qajeelchuu fi misooma aadaa irratti xiyyeeffannoon kennuun hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan sirnoota gurguddoo Oromoo goobee fi shinooyyee baroota dheeraadhaaf moggaatti dhiibamaa turan tarkaanfii mootummaan jijjiiramaa fudhataa jiruun iddootti cabanitti bayyanachuudhaan karaa guddummaa Oromoo fi gulantaa aadaa Oromoo irra gahuuf barbaadamuu fi guddina aadaa Oromootiif akka oolan ta'aa jira. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa marii uummataa waamicha diyaasporaa foramii Irreecha Finfinnee Jaaffaa agarsiisa baazaarii fi egzibishinii agarsiisa diizaayinii faashinii uffata aadaa Oromoo fi konsertiiwwan gurguddoo dabalamee malkaawwan ulfoo irratti karaa nagaa fi duudhaa Oromootiin kabajameera. Ayyaanichi fuula gaarii eenyummaa Oromoo biyya keessatti ijaaruu bira darbee naannolee ollaa biyya keenyaa fi ardiiwwan garagaraa addunyaa kana irra karaa waldaalee hawaasaa Oromootiin qindaa'uudhaan malkaawwan hedduu irratti kabajuun danda'ameera. Kabajaan ayyaana Irreechaa bara kanaa gaggeeffameenis bu'aawwan gurguddoon galmaaniiru. Ayyaanichi fuula gaarii Oromoo, Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruu, obbolummaa saboota gaafa Afrikaa, carraa hojii bal'aa, yaa'insa turistii bal'aaf gumaachuun dinagdee biyyaaf motora haaraa ta'uu ifatti agarsiiseera. Inisheetiivii aadaa Oromoo haaromsuu iddootti deebisuuf hojiirra oolaa jiran keessaa manni murtii aadaa isa ijoo yommuu ta'u manneen murtii aadaa jalqabaa 6,775 ol dabarfannaa 370 gandootaa fi aanaalee Oromiyaa keessatti hundaaniin sochii taasisaa jiraniin ji'oottan 6 darban kanatti manneen murtii aadaa jalqabaatiif dhimmoonni 213 fi manneen murtii ol dabarfannaa dhimmoonni 8,200 hiikamuun furmaata kennuun danda'ameera. Bu'uura kanaanis yeroo fi mallaqni uummataa qisaasamaa irraa baraaramuu bira darbee dhaloonni haaraa fi boruu duudhaa Oromoo ganamaatti akka deebi'u
kenna tajaajila dhaqqabamaa fi hariiroo hawaasummaa cimsuun sochii bal'aa taasifameen bu'aa qabatamaan raajii ta'e galmeessuun eegalamee jira. Carraa kanaan abbootii gadaa fi jaarsolee biyyaa mana murtii aadaa kana cimsaa fi lafa qabsiisaa jiraniif kabajamaa caffeen kun akka naa galateeffatu ulfina olaanaadhaan gaafadha. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee riqicha guddaan mootummaa fi hawaasa walitti fidu keessaa kenni tajaajila mootummaa isa ijoo yommuu ta'u bara kana seenaa keessatti kan hin raaffatamne tajaajila mootummaa qorannoodhaan adda bahan irratti hundaa'uun tajaajiltoonni murteessoo ta'an fi jiruuf jireenya uummata keenyaa waliin wal qabatan gandatti akka gadi bu'an mootummaan gandaa akka hundaa'u taasifamee jira. Riifoormii gurmaa'insa mootummaa gandaa ilaalchisee hojiin seena qabeessa seenaa gurmaa'insa mootummaa naannoo keenyaa keessatti bu'uuraan jijjiiree hojiirra akka oolu kan taasifame yommuu ta'u gurmaa'insichi akka lafa qabatuuf hojii waliigalatti gandoota baadiyyaaf magaalaa 7,342 bifa haaraan akka gurmaa'an ta'ee hojiirra oolee hoggansi 49,316 sadarkaa gandoota ramadamuun uummata keenya tajaajilaa jiru. Carraa kanaan hoggansa uummata Oromoo waa hundaan ce'isuuf ergama seena qabeessaa fi olaanaa kana fudhatee gandatti galee kana maqaa koof maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Gurmaa'insa gandaa amma hojiirra akka oolu taasifame keessatti hirmaannaan uummanni bulchiinsa mootummaa keessatti qabu dabaluuf gandoota haaraa gurmaa'insa hunda keessatti manni maree yuubootaa miseensa 56,156 kan qabu akka gurmaa'u taasifamee hojiitti seenamee jira. Akka waliigalaatti mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaaffii bulchuun ganda jedhu qabatee uummatatti hiquun tajaajila kennuun kutannoon rakkoon hawaasaa furuuf qabu akka ifatti agarsiiseera. Tajaajila mootummaan kennu hawaasni bakka siqetti uummatni tajaajilaaf murtoowwan argachuuf qabeenyaa fi yeroo isaa qisaasuun hojii misoomaaf oolchuun guddina biyya keenyaa keessatti gumaacha taasisu kan hiikoo olaanaa qabudha. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee humni sassaabbii galii naannoo keenyaa cimsuuf tarkaaffileen haaraa jalqaban itti fufsiisan hojiirra oolchuun hojimaata iftoomina qabu diriirsuun kaffaltoota gibiraaf hubannaa kennuun humna galii naannoo keenyaa maddisiisuu danda'an qoratamanii hojiirra oolchuu fi sirna sassaabbii galii keessatti rakkoolee mul'atan hiikaa deemuun ji'oottan 6 darban kanatti galiin idilee qarshii biiliyoona 64.5 dhibbantaa 89.9 galiin mana qopheessaa biiliyoona 18.9 dhibbantaa 88 galiin keessaa biiliyoonni 10.5 dhibbantaa 103 waliigalaan qarshiin biiliyoonni 9.1 dhibbantaa 90 karoora ji'a 6 qabame irraa walitti qabuun danda'ameera. Gama biraatiin bara bajataa 2017 kana keessatti bajata mootummaa naannoo keenyaaf kabajamaa caffee kanaan mirkanaa'e keessaa ji'oottan 6 darban keessatti hojiiwwan adda addaatiif bajanni waliigalaa qarshii biiliyoona 122.5 dhibbantaa 94 karoora ji'a 6 qabame irraa hojiirra oolchuun danda'ameera. Mootummaan naannoo keenyaa bajata murtaa'aa jiru karaa qusannaa fi of eeggannoo qabuun hojiirra oolchuuf yaaliin taasise gaarii jedhamee kan fudhatamuu danda'u yommuu ta'u fedhii misoomaa uummatni keenya gama hundaan qabu sadarkaa hundatti olaanaa waan ta'eef ji'oottan 6 darban kanatti hawaasni keenya aadaa fi duudhaa Oromoo gabbifatee naannoo isaa yeroo humna beekumsa ogummaa fi qabeenya qabuun tajaajila lammummaan gosoota garaagaraa gara tilmaama qarshii biiliyoona 222 raawwachuun saffina misooma naannoo keenyaa keessatti gumaacha olaanaa akka buusu taasisuun danda'amee jira. Gama kanaan uummanni keenya hirmaannaa olaanaa cichoominaan taasisaa jiruuf caffeen kun galata guddaa akkanaaf galchuun kabajaan gaafadha. Haala wal fakkaatuun balaawwan garaagaraa deddeebi'an
nuqunnaman dandamachuuf yeroo rakkoo uumamus harka ormaa ilaaluu keessaa baanee aadaaf duudhaa yeroo rakkoo walii birmachuuf sirna gadaa keessatti ittiin wal utubaa turre sirna buusaa gonnofaa hojiirra oolaa kan jiru yommuu ta'u joottan ja'an kanatti miseensota miliyoona 4.8 horachuun waliigalaan hanga ammaatti miseensi miliyoona 27 horachuun danda'ameera. Walumaa galatti joottan ja'an bara 2017 kana keessatti injifannoowwan bu'uuraa gama nageenyaa lammiilee keenyaa akka hafuura baafatan nagaan misoomaa saffisiisuun danda'aniif jalqabbiin nageenyaa mirkaneessuuf taasifamaa jiru akkasumas ummata keenyaaf mootummaa kana walitti siksuun gurmaa'insa caaseffamaa hanga gandaatti diriiree raawwii hojiin isheetifoota gargaraa milkeessuu irratti argamnu fi hojiilee kanneen biroo raawwachaa jirruun yommuu ilaalamu milkaa'inoota gurguddoo galmeessuun dandeenyeerra jechuun kan nama dandeessisudha. Haa ta'u malee gama tajaajilaaf bulchiinsa gaariitiin hanqinni guddaan akka jiru ilaalamee jira. Haa ta'uti milkaa'inoota armaan argaman kanneen sadarkaa hundatti karaa wal fakkaataa ta'e raawwataniiru jechuunis kan nama rakkisu waan ta'eef hojiiwwan harcaanii hafan yeroo hafe keessatti ga'umsaa fi qulqullina barbaadamuun raawwachuun murteessaa waan ta'eef hordofii fi deeggarsa kabajamtoota miseensota caffee fi tumsa hawaasa keenyaa yeroo kamiiniyyuu caala barbaachisaa ta'uu ibsaa. Gabaasa raawwii hojiiwwan gurguddoo qaamolee raawwachiistuu mootummaa naannoo Oromiyaa kan joottan ja'an bara 2017 darbanii asuma irrattan xumuraa kabajamaa miseensota caffee gabaasa dhiyaate kan akka mirkaneessitan kabajaan gaafadhaa. Oromiyaan ijaarraa Itoophiyaan utubnaa gaafa Afrikaanii tasgabbeessinaa. Waaqayyo nu gargaaraa. Galatooma.